nagaan koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Kun sagantaa afaan Oromooti. Har'ammoo mata duree addaa mindaa fi Excel jedhu qabadhee dhiyaadheera. Kanaaf mata duree kanarraa wanta hedduu ni barattu. Akkasiif ni baranna jedhee yaada. Mindaan isin ji'aan argattan meeqa? Hangi isin ittiin qacaramtanii fi isin argattan herregdanii beektu? Isiniif anniisa. Mindaa keessan irraa hagamtu hir'ate hagam argattu? Kanas isiniif anniisa. Hundaafuu Excelin waan nuun jedha. Akkasiif Excelin haala nuuf salphisa. Akkaataa mindaa keenya yeroo yeroon ittiin hordofnu nuuf akeeka. Kanaaf hordofuu ni dandeessu. Har'ammoo boca mindaa hojjetootaa haala salphaa ta'een akkamitti Excelidhaan hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti waliin ilaalla. Kanaan dura Excel irratti akkamitti qormaata qabxii barattootaa hojjechuu akka dandeenyu kutaa lamaan waliin ilaallee turre. Har'ammoo Excel irratti akkamitti mindaa hojjetaa ittiin hojjechuu dandeenya, payroll sheet isa jedhamuuni akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf asirratti sheet isaa qopheessee jira. Isa kanarratti harkaan hojjechuurra mindaa hojjetootaa Excel irratti yoo hojjenne haala tokkoon haala gabaabaa ta'een kan hojjetaa 100 ta'uu danda'a, 1,000 ta'uu danda'a, yookaas immoo akkasirratti kan nama 9 ta'uu danda'a. Yeroo keenya qusachuuf jecha isarra darbee immoo qulqullina hojii hojjennuu sana sirriitti eeguuf jecha akkamitti akka hojjechuu qabnu step isaa tokko lamaan isinitti agarsiisa waan ta'eef na duukaa bu'uu dandeessu. Kanaan duratti garuu mindaan gaafa hojjetamu maal of keessatti qabachuu danda'a akkasii fi wantoonni mindaa payroolii mindaa irratti hojjetaman tokko maaltu irratti argamuu qaba kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf mindaan hojjetoota tokko dhaabbata dhuunfaas ta'uu danda'a, miti mootummaas ta'uu danda'a. Akkamitti wantoonni ofirraa qabaachuu danda'u payrooliin hojjetoota kan inni of keessaa qabaachuu danda'u qabxiiwwan gara 6 tokkoffaarratti asitti lakkoofsa kun lakkoofsa baay'ina hojjetaa mindaan hojjetamuuf jechuudha. Gabaabaatti baay'ina hojjetaa mindaan hojjetamuuf. Fakkeenyaaf baay'inni hojjetaa nuti qabnu yoo 100 ta'e kan 100tu payroolii tokko irratti hojjechuu dhiisuu danda'a. Addaan qoqqoodnee hojjechuu dandeenya. Amma immoo fakkeenyaaf waajjirooleen adda addaa jiru kan waajjira tokko keessatti hojjennu. Fakkeenyaaf kan waajjira galii, kan waajjira barnootaa wal duukaa hojjetamu, kan mataa isaanii hojjetanii ergu. Akkasii fi kan mataa isaanii hojjetu waan ta'eef kan warri fayyaa kan warra barnootaan hojjetani. Kana waan ta'eef baay'inni lakkoofsa tokko irratti sirraa tokko irratti lakkoofsa kan jedhu qaba. Lakkoofsa yookaan sirnaan kan jedhudha. Isa qaba jechuun baay'ina humna namaa manni mootummaa sun yookaas fi manni mootummaa sun qabu kan mul'isu jechuudha. Inni lammaffaan mindaa ji'aan namni sun argatu. Maqaa hojjetaa mindaan hojjetamuuf jechuudha. Yookaas fi maqaa hojjetaa waajjira sana, name of employees
employee isa jedhu sana maqaa isaa qabaachuu danda'u qaba. Kanan beektu ittaanee mindaa hojjetaan sun argatu, mindaa dhaabbata hojjetaan sun argatu kaa'amuu danda'u qaba. Akkuma asirratti argaa jirtanitti mindaa ji'an argatu basic salary kan jedhamu sana jiraachuu danda'u qaba. Kan biraa durgoo adda addaa allowance kan jedhamudha. Durgoo adda addaa kuni gosa baay'ee jira. Fakkeenyaaf durgoon akka durgootti kan inni herreegamu tokko teessoo positionii namni sun qabu yoo itti gaafatamaa ta'e itti gaafatamaa waan ta'eef mindaa ji'an inni qabuun haala irratti dabalata irratti kan teessoo kan jedhamu qarshii wayii ni dabalama jechuudha. Kanaaf allowance jalatti da'amanni allowance keessa jira. Tokko immoo waajjirooleen tokko mana kiraadhaaf ni kaffalu. Mana kiraadhaaf ni kaffalu waan ta'eef yoo kan mana kiraas akka allowances kan kaffalamu jiraate allowance jalatti qabama, innis ni kaffalama. Achi durgoo dirree fi geejjiba yookaan transport isa jennu sana namni tokko gaafa hojiidhaaf gara biraa deemu waajjirri suni yookaas dhaabbanni suni durgoo ni kennaafi. Durgoo gaafa kennu kan geejjibaa qaba, kan sireellee qaba, kan nyaataa qaba. Kun hundi walitti hidhamee durgoo nama sanaaf kaffalamutu jira jechuudha. Inni kan biraa kaffaltii bakka barahaatiif kaffalamu. Inni kuni yeroo tokko kaffaltiin mindaan haalatti namoota tokko fi namoota naannoo barahaatti hojjetanii fi remote irratti hojjetaniif yoo kan jiraatan ta'e mindaa normaalii ji'an kaffalamuun irratti naannoo fagoo sana naannoo haalli mijanne yookaan bishaan jiraachuu isaa yookaan ho'a isaa cimuu danda'a yookaan immoo haalli bakka sanaa cimaa bakka jedhamee yaadamu sanarratti kaffaltii barahaadhaaf haala qilleensaa ta'uu danda'a, bakka naannoo ta'uu danda'a ilaalamee wanti kaffalamu jiraachuu waan danda'uu fi kaffaltiin akkasiis akka allowanceetti ilaalama. Inni kan biraa kaffaltii hojii dabalataaf godhamu. Kana jechuun namni tokko hojii inni hojjechuu danda'u akka qajeelfama labsii seera 33 lakkoofsa 64 muraa 1975 irratti kaa'amee jiru irratti namni tokko maataa kan jirudha. Innis sa'aa hojii isaaf kenname jira. Sa'aa hojii sanaan halatti kan hojjetu yoo ta'e fakkeenyaaf guyyaa boqonnaa isaa xinnaaf guddaa ta'uu danda'a yookaas ayyaana ta'uu danda'a, ayyaana adda addaa ta'uu danda'a. Isaan alatti ni hojjeta yoo ta'e akkaataa labsiin kun jedhuudhaan nama sanaaf kaffalama jechuudha. Allowance yookaas durgoo keessatti herreegame jechuudha. Kana waan ta'eef wantoonni kun hundumtuu ida'amanii maalluu kennu kaffaltii allowance jalatti kan ida'amanii. Kuni kaffaltii mindaan halatti nama tokkoof hojjetaa tokkoof kennamu jechuudha. Inni kan biraa kun walumaa galatti walitti dhufanii maalluu kennu ida'ama waliigalaa nuuf kennu. Waliigalaa namni tokko ji'atti argatu. Hojjetaan tokko ji'atti argatu nuuf kennu jechuudha. Kana jechuun gross salary isa jedhamu sana jechuudha. Gross salary isa jedhamu nuuf kennu. Jarri kun hundi isaanii walitti da'amanii mindaa ji'an argatuu fi kaffaltii teessoo, kaffaltii mana kiraa, kaffaltii hojii dabalataa kun arfan 1 2 3 4 walitti da'amanii asitti maalluu kennu ida'ama kaffaltii ji'aan nama sanaaf hojjetaa sanaaf kaffalamu nuuf kennu. Gross salary isa jedhamu jechuudha. Inni kan biraan qarshii hir'ifamu. Qarshii hojjetaa sanarraa hir'ifamu deduction jedhama. Kunis gosa baay'ee qaba. Mindaa hojjetaa tokkorraa qarshiin hir'ifamuun deductionidha. Ingiliffa isaatiin
Tiin kuni baasiin kuni hojjetaa sanarraa hojjetaa mana dhaabbata sanarraa nama hojjetu sanarraa irra ta'e jechuudha. Mindaa argatu sanarraa hir'ifama. Kunis labsiidhaan kan lafa kaa'amedha. Labsiidhaan kan lafa kaa'amedha. Nama sanarraa irra jechuudha. Tokkoffaa kaffaltii taaksii. Hojjetaan mootummaa kamimtuu kaffaltii sirraa eegamu ni kaffala jechuudha. Kun beekamaadha. Inni kan biraa kaffaltii sooramaa. Namni tokko soorama mindaa ji'aan argaturraa soorama mataa isaatiif gaafa umuriinsaa hojiidhaaf dhaabuudhaaf guutee soorama kan jedhamu ni kaffalamaa waan ta'eef isaaf kuufachaa deema jechuudha. Parsentii ta'e parsentii 7 already parsentii 7 kan dhaabbata mootummaa yoo ta'e kan miti mootummaa yoo ta'e immoo parsentii 11dha. Parsentii 11dha. Kanaaf sooramni kun irraa irratti jechuudha. Kan biraa kaffaltii inshuraansiif godhamu yoo jiraate fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti mootummaan inshuraansii haala mijeessee jira. Karaa mindaa kiyyaatiin inshuraansii narraa citu yoo jedhee fedha nama sana irratti hundaa'u waan ta'eef kan namni sun irraa citu yoo jiraate itti gala. Kan biraa liqii kan kanaan dura liqeeffate yoo jiraate gama baankiinis ta'uu danda'a gama faayinaansiinis ta'uu danda'a gama kaniin yookaan siif immoo qoqqobii adda addaa jiraachuu danda'a. Buusii adda addaa jiraachuu danda'a gama faayinaansiitiin kan jedhu. Kanaaf liqiin sun kan irraa citu yoo ta'e peerool irratti ni gala. Kan hojjetaa hundaa jiraachuu dhiisuu danda'a jiraachuu mala. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf asitti kaffaltiiwwan biroo kan jedhu keessatti ramadama redaakshiniidha. Inshuraansii namni qabaachuu dhiisuu danda'a. Liqiis namni qabaachuu dhiisuu danda'a. Deeggarsa yookasii fi kenna tajaajila namni qabaachuu danda'a qabaachuu dhiisuu danda'a. Kaarratti hundaa'eetii dedaakshiniin ni ijaarama jechuudha. Kenna yookaan deeggarsa godhuudhaan kan jiraatu yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraa kaffaltii waliigalaa net paymentidha. Inni kun isa kamirraa dhufa? Ida'ama waliigalaa kan jedhamu namichaaf kaffalamu gross salary fi deduction irraa kan dhufudha jechuudha. Kan dhufudha. Kana jechuun gross salary minus deduction irraa kan dhufu net salary nuuf kennaa jechuudha. Inni kan biraan mallattoo hojjetaa sanaati gaafa mindaa fudhatu yeroo ammaa kanallee haala teekinooloojiitiin gama baankiitiin kan inni raawwatudha. Mallattoon hojjetaa irra ta'a. Inni immoo baay'een isaa kan hafuu hin qabne yoomiyyuu maqaa fi mallattoo kaffaltii mindaa kana hojjete nama hojjetaa waajjira peeroolii kana hojjetu maqaan isaa mallattoon isaa akkasumas qaamni mirkaneessee fi qaamni kaffale. Tokko qaama qopheesse, lama qaama mirkaneesse, sadaffaa qaama heeyyame, arfaffaan qaama kaffale. Mallattoon isaaniitti fi maqaan isaanii bakka itti galmaa'u qabaachuu danda'u qaba. Asitti qaamni qopheesse jira. Asitti immoo qaama qulqulleessee yookaan mirkaneessee qulqulleessee hojii sana seeraan cheekee kan godhe cross check jedhamu. Inni kan biraan qaama mirkanee peerooliin hojjetame kun sirriidhaa kaffalamu jedheen nama heeyyame jechuutti gaafatamaa waajjira sanaa ta'uu danda'a bakka bu'aa waajjira sanaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa nama kaffaltii kana kaffale kaashariin faayinaansii keessa jira waan ta'eef nama kaffaltii kana kaffale jechuudha. Kanaafi kun peeroolii irratti qaamota akkasiif wantoota bu'uura ta'an peeroolii tokko gaafa hojjannu qabxiiwwan bu'uura ta'an isaan kana beekuun dirqama jechuudha. Erga kana beekne asitti namni kamumtuu gaafa peeroolii hojjetu hojjetaa mootummaa mataa isaatiin kana laalee hojjetachuu danda'uu qaba. Mindaa isaa ji'an argatu fi durgoowwan alwaansiiwwan argatu walitti hidhee baasii sirraa bahu sanarraa immoo hir'isee mindaa isaa ji'an amma argatu beekuu danda'uu qaba jechuudha. Kun warra faayinaansiif yookaas warra mindaa hojjetaniif peeroolii mindaa hojjetaniif qofa osoo hin taane nama dhuunfaadhaaf iyyuu
ni gargaara jechuudha. Erga mindaan hojjetamu tokko wantoota of keessatti qabatu tokkoon erga ilaallee amma immoo diteelii isaa keessa gallee akkamitti akka hojjetamuu danda'u waliin ilaalla waan ta'eef na duukaa bu'uu dandeessu. Kanaaf duraan dursaa teebilii kan akkaataa itti kaafattan illee guyyaa biraa agarsiisuu danda'a. Ammaaf garuu teebiliin qopheesse waan jiruuf isum kana irratti waliin ilaalla akkamitti akka mindaan hojjetamuu danda'u. Wanti kun kan sirriitti isin hubachuu qabdanii nama kamiyyuu ni fayyada. Hojjetaa dhuunfaa ni fayyada, hojjetaa waajjiraa ni fayyada. Keessattuu barattoonni yookaas ijoolleen COC qoramtan COC level 2 yookaas level 1 warra qoramtanii yeroo baay'ee level 1 keessatti wanta akkanaa dhufa waan ta'eef sirriitti na duukaa buutanii yoo ilaaltanii isin fayyada jedhee yaada. Kanaaf lakkoofsa barreeffannaa lakkoofsi aga hojjetaa baay'een hojjetaa keenya irratti ni barreeffama. Sanaan booda maqaa hojjetaa ni barraa. Maqaa hojjetaa ni barraa. Tolleeraa Guutaa akkuma jedhee jalqabii kana irratti maqaan hojjetaa ni barraa. Erga maqaan hojjetaa barraa'ee ka'een booda irratti immoo mindaa namni tokko ji'aan argatu. Dhaabbataadhaan namni tokko akkaataa waajjira sanaatiin akkaataa dhaabbata sanaa irratti hundaa'ee namni tokko ji'aan mindaa inni argatu beekamaa waan ta'eef mindaan nama sanaa ni barreeffama jechuudha. Akkuma kanaan kanaaf fakkeenyaaf 6,000 jechuun nan danda'a. Natu barreesse waan ta'eef zimmedeen barreesse hubannoo keenyaaf fookasiif barumsa kanaaf jechuun zimmedee barreesse malee mindaan kun akkaatti jiraachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu kan akka hubattanidha. Mindaa hojjetoota nama hundumaa erga barreessineen kaaneen boodatti immoo kaffaltii bakka fakkeenyaaf hojjetaan hundi bakki isaa walqixa miti. Kana jechuun itti gaafatamaan jira, itti aanaan jira, abbaan adeemsaa jira, gaggeessaan garee maal kun waajjiroota adda addaa keessa jiru. Gara sadarkaa olaanoottis yoo deemtan immoo akkuma kana caasaan mana hojii mootummaa tokko akkasiif dhaabbata tokko raankii hojjettoota ittiin qacaru mindeessu waan qabuufi isarratti hundaa'ee nama tokkoof teessoo kan jedhamu jira. Mana mootummaa keessatti ispeeshaalii nama itti gaafatamaa ta'eef yookaan istaanaa ta'e tokkoo fi qarshiin dabalataan kaffalamtu jira. Kan teessoo yookaas fi kan barcuma kan itti gaafatamummaa gahee isaa mindaa isaatiin alatti kan isaaf kennamu waan jiruufi mindaan argatu sana birrii maallaqa isaaf dabalamtu sana barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kan hin kaa'e namni kuni itti gaafatamaa ta'a jedhee shakkeen itti gaafatamaa jedhee yaadeen waan ta'eef bakka itti gaafatamummaa sanaaf qarshiin dabalataan kan inni mootummaan herreeguu fi 2,000dha. Kun immoo lisee kan jedhamtu kun ittaantudha. Qarshiin fakkeenyaaf hin kaa'e malee akkana ta'uu dhiisuu danda'a. 1,200 ta'a jedhee kaa'eera. Kanaaf poozishiniidhaaf maallaqa kenname. Akkuma kana immoo kaffaltii alawaansii jalatti kan jiru mana kiraadha. Mana kiraadhaaf immoo akkuma kan itti gaafatamummaadhaan kaffalame sana namootuma kanaaf ammallee kaffalamuu danda'a. Fakkeenyaaf 700 haa jennu namoota kanaaf itti gaafatamaa fi ittaanaadhaa fi waajjiroolleen tokko dhaabbanni tokko fakkeenyaaf malee 1,000 ta'uu danda'a, 2,000 ta'uu danda'a, 3,000 ta'uu danda'a. Kanaaf 700 jedheen qabe. Warri kun garuu hojjetaa dhaabbataa akkasiif hojjetaadhuma noormaalii waan ta'aniif wanta isaaniif kaffalamu hin jiru jechuudha. Kana waan ta'eef kan namoota kanaa duwwaa ta'a jechuudha. Kaffaltiin mana kiraatiif kaffalamuu hin qaban jechuudha jirri kun. Inni kan biraan kaffaltii dabalata. Inni kuni overtime kan jedhu akkaataa qajeelfama mootummaan mindaa hojjetaa irratti baasirratti mindaa hojjettoota baasee jiru irratti hundaa'ee namni tokko hojii isaatiin alatti guyyaa isaaf kaa'ameen alatti guyyaa hojii inni itti hojjechuudhaaf qacarame sanaan alatti guyyaa boqonnaa isaatii kan hojjete yoo jiraate sa'aatii inni hojjete san irratti hundaa'ame kan herreegamuuf jechuudha. Sa'aatii namni sun hojjete irratti hundaa'ee kan herreegamuuf as bakka kanarratti kan hubatamuu danda'u qabu sa'aatiin namni sun hojjete illee kaa'amu iddootti kaa'amu jiraachuu danda'a. Masirratti qarshiidhuma isaa gana argate jedheen kaa'e malee yeroo manni hojjete keenya kana ogummaadhaan kan herreegamu waan ta'eef. Kanas immoo qajeelfamichi seeraan lafa kaa'eera. Namni sa'aatii tokko hojjete ammam akka isaaf kaffalamu lafa kaa'amee jira waan ta'eef isaa irratti hundaa'ameeti kan inni kaa'amu. Kanaaf anzimireet maallaqa of yookaasiif maallaqa isaan argatan lafa kaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf
kuni 100 haa jennu. Kun immoo yeroo haa jennu kun immoo itti gaafatamaa waan ta'eef maybe 600 overtime waan hojjechuu baay'ee hojjeta jedhamee waan shakkamuu fi 600 taantuun immoo 400 kun immoo boontuun 200. Kanaaf namoonni kun overtime yeroo isaaniif ramadame sanaan olitti hojjetaniiru jechuudha. Keessatti yeroo baay'ee overtime kun hojjettoota warra fayyaa keessa hojjetan irratti baay'inaan ni mul'ata. Kan waajjiraalee mootummaa keessatti hojjetan ni mul'ata. Yuunivarsiitiiwwan keessattis ni mul'ata jechuudha. Kun hojii isaaniif kennameen haalatti bakka biraa deemanii bakka biraa osoo hin taane biiroo keessa deemuudhaan biiroo keessa taa'uudhaan hojii hojjetan sanaaf guyyaa boqonnaa isaanii guyyaa isaaniif qabameen haalatti waan hojjetaniif sanaaf kaffaltii isaaniif kaffalamu jechuudha. Kana waan ta'eef maallaqni isaanii kana jechuudha. Walaakilatti kaffaltiin nama tokkoof kaffalamu ji'atti kan alawaansii fi mindaa isaanii dabalatee gross salary jedhama walitti kan ammoo argachuudhaaf walitti daana. Mindaa basic salary isa ji'an argatu achirraan immoo baasii teessoo ni daana. Alawaansii kan mana kiraa daana kan hojii dabalataa ni daana jechuudha. Kanaaf arfan kan walitti daanetti gross salary arganna jechuudha. Kanaaf kan nama tokko yoo arganne kan warra kaanii argachuudhaaf yookaan ishii kanaan gadi buunee koppii goona diraagii goona jechuudha. Gaafa diraagii goonee gad dhiifnu kan nama hundumaan hojjetama. Yookaan immoo kanuma nama tokko erga hojjennee kaanee nama tokko erga hojjennee kaalee koppii gochuus ni dandeenya. Koppii achiin booda ammasitti gadi buufnee diraagiidhaan qabnee asirratti foormulaadhaan koppii nu godhee jennaan. Yoo lakkoofsaan jenne lakkoofsa isa jalqabaa sana bichaa koppii godha waan ta'eef sirriidha. Foormulaa wajjin koppii nu godhe waan jennu koppii goonee gaafa peesti goonu kan argannaa jechuudha. Kanaaf kun ida'ama waliigalaa namni tokko ji'atti argatu jechuudha. Kanaaf inni kan biraanii taxable income kan jedhu kuni kaffaltii taaksii qaban. Kaffaltiiwwan taaksii qaban mindaadhaan alatti alawaansiiwwan jiran dabalatee kaffaltii taaksii qaban kan jedhanidha isaan kuni. Inni kunis akkaataa ittiin hojjetamuu qaba waan ta'eef waliin laalla. Akka biyya kana keessatti qajeelfamni jiru irratti 800 ol kan ta'e hundumtuu kaffaltiin alawaansiidhaaf alawaansii wal fakkaatee mana kiraa wal fakkaatee hojii overtimeidhaan wal qabatee kaffalamu 800 ol yoo ta'e taaksiin irraa citaa jedha. Kanaafuu foormulaan nuti hojjennus isaa irratti hundaa'ee hojjetama jechuudha. Kanaaf asirratti wal qixa jenneeti basic salariin ni daana. Basic salariin ni daana. Idaanet if jenneet biraakeetti banannee kaffaltii bakkaaf kaffalamu irra caala yookaan wal qixa 800 maaliif haga 800 yoo ta'e in kaffalamu jechuudha. 800 taanaan 0 ta'a waan ta'eef 800 ol yoo ta'e garuu ofiisaatiif kaalkuleetii ta'ee parsentii amma ta'e kaffala jechuudha. Kana waan ta'eef qoodduu kennineet 0 jennaani asirratti ammasii qoodduutti kennineet 0 gabarreessinee kaanee qoodduu 800 jenne 800 komaa jenneet lakkoofsichuma diirra jiru kana kiliikii goonetti ni hir'ataa cuqaasu jechuudha. Kiliikiin ni hir'ataa 800 qoodduu duwwaa itti cufna. Ammas ni hida'ama jennaa. Hida'uutu kuna asinneet immoo kaffaltii mana kiraatiif kaffalamu kiliikii goona sanaan duratti if jennee biraakeetti banneet kana kiliikii goonee greater equal jenna 800 waloo fakkaata jechuudha. Adeemsisaa 800 koomaa kana kiliikii ni hir'ataa 800 koomaa duwwaa itti cufna. Ammasii itti cufna ni daana kan biraa if jennee sadaffaarra kan jiru lammaffaarra kan jiru waan ta'eef if jennee biraakeetti banna. Moosenneeti kaffaltii dabalataatiif overtimeidhaaf kan kaffalame irratti ni jenna greater equal
8 koma kana ni irratti 8 oddoo duwwaa itti jiru finneerra jechuudha. Nabuudha intar jenna jechuudha. Naafuu kan tokko yoo jenne kan hundumaa nu dhufu waan ta'eef drag kana yookaas double click yoo goone kan arganna jechuudha. Kanaaf taxable income kan taxi ittiin hojjennu gara fuulduraatti gibira mootummaa irratti kan hojjennu isa kanaan jechuudha. Kanaaf inni kan biraan gibira mootummaadhaaf kaffalamu. Namni tokko kun beekamaadha. Namni hojjetaa mootummaa kamimtuu wanta argaturraa ji'aan wanta argaturraa taaksii isarraa eegamu qaba. Taaksii kaffaluu qaba jechuudha. Taaksiin kunis immoo kan ittiin kaffalamu qajeelfama ittiin hojjetaa mootummaa tokko gibira ittiin kaffaluu irratti hundaa'a waan ta'eef isatti fayyadamnee hojjechuu danda'uu qabna. Kunis lafa kaa'amee jira. Kunis lafa kaa'amee jira akkuma asirratti argaa jirtanii fi namni tokko qarshii hanga 600 yoo argate ta'ee taaksiin hin qabu, nan taaksabiliidha. Jechuun deductioniin namicha sanarraa irratti zeeroodha. Noormaali 600 san argata jechuudha. Namni immoo 600 hanga 601 hanga 1650tti kana gidduutti mindaa argatu yoo ta'e parsentii kana immoo akkamitti akka hojjetamu foormulaa mataasaa qaba waan ta'eef meediyeemni wal ilaalla. Excelin kan inni barbaachiseef kana jechuudha. Haala salphaa ta'een hattattamaan battalatti kan namoota hundumaa kan nama tokko hojjannaan fakkeenyaaf akkuma asirratti ilaaltanii kan nama tokko qofa hojjanne foormulaatti itti naqne kan warra kaanii garuu drag yookaas copy goonee kan warra kanaa gadi hunduma isaa nuuf fide jechuudha. Akkuma kana kunis foormulaa jiru sanatti fayyadamnee hojjanna jechuudha. Kanaaf asirratti sirriitti hubannoo sirriitti na duuka bu'uu danda'u qabdu. Yoo dubbachuullee baay'ee baadhee ilaaltanii foormulicha duuka buutanii ilaaltanii kan biraa hojjechuu dandeessu waan ta'eef dubbiin nama barbaachisu ilaaluu dandeessu. Kanaaf equal jennee jalqabna. If asirratti kan isin ilaaltanii taxable kan ta'edha jechuudha. Kan amma nuti ittiin herreegaa deemnu. If jennee jalqabna. If bracket banna achirraan taxable kan sila irreen kliikii godhanna jechuudha. Isa kliik irree godhanneeti leezanii jennaan. Xiqqaa walqixa 600 yoo ta'e koomaa duwwaa ta'a jedha. Achiin immoo ammas koomaa if cuftuu bannee isummaa kana lakkoofsummaa isaa kana kliikii goonetti leezan xiqqaa leezan yookaan xiqqaa walqixa 1650 yoo ta'e ni rata ni qoonna isa kana baay'isuu parsentii 10 waan jedhuuf baay'isuu parsentii 10 asirratti akkuma argitan jechuudha. 1600 sana gadi yoo ta'e parsentii 10 jedheera waan ta'e parsentii 10 ni ta'a. Deemnee irraa rabna jechuudha. Ni hir'ata 600 koma if bracket banna ammas kanuma kliik goon lakkoofsa mindaan sun irra yeroo jechuudha. Kana jechuun hunduma isaa booda nuuf fida waan ta'eef ammas leezanii fi walqixa 3200 yoo ta'e ni qoonna na duuka bu'uu dandeessu. Nun hojjedha waan ta'eef na duuka bu'a. Baay'isuu parsentii 15 parsentiin 15 kun eessaa dhufte akkan jenne ni hir'ata sitti agarsiisa eessaa akka isheen dhufte 142.5 ni qoonna eessaa dhufte yoo jettanii parsentiin 15 kunii fi 142.5 kun eessaa dhufe kan jedhuu fi namoonni mindaan isaanii gidduu kana ta'e 1651 hanga 3,200 gidduu ta'e parsentii 25 tiin kaalkuleeti ta'a. Taaksii sana isaan baasan gaaf sana ammoo 142.5 irraa hir'ataa jedhee jira qajeelfama kun. Kanaaf gaafa foormulaatti fayyadamnu haala kanaan barraa jechuudha. Eessaa dhufe akkan jenne isinitti waan hin jenne kan biraatti fufnee hojjechuudhaaf if bannamas braaketti
lakkoofsichumarra deemee kuma jaarratti kilikii goona. Irra xiqqaa yookaan walqixa irra xiqqaa yookaan walqixa 5,250 ni qoodama. Qoodduu mindeechumarratti kilikii goona. Ni baay'ifna parsantii 20 achirraan immoo ni hir'ataa 320 tuqaa 5 ni qoonna. Kunis akkuma nama isiniin jedhe kan qajeelfama lafa jiru jira waan ta'eef hanga 5,250tti kan jiru parsantii 20 nuun jedheera. Kan irraa dhafamu immoo 302dha. Wal jala dogoggora fakkaata. Kan dogoggorreen kun of eeggannoo barbaada. 302 tuqaa 5 yaa. Ammas itti fufnee if ni bannaa biraakeetti banannaa. Kana kilikii goonaa. Irra xiqqaa yookaan walqixa 7,800 qoodduu mindaa keenya kilikii goonaa. Taayimii baay'ifama parsantii 25 ni hir'ataa. Cheekii godhachuu danda'uu qabna. Akkan dogoggorre cheekii amma 7,800tti 25 kan irraa hir'atu immoo 565 ni hir'ataa 565 qoomaa ilaalu cheekii godhachuu danda'u 565 if ni bannaa. Ammas asuma ishii kanarratti kilikii goonaa. Irra xiqqaa yookaan walqixa 10,900 ni qoodama. Qoodduu mindicha taayim baay'ifna parsantii 30 qabneera 25 hojjanneera waan ta'eef ni hir'ataa. Meeqatu immoo irraa hir'achuu qaba jedhee yoo parsantii 30 ta'e 955 turraa hir'ataa. 955 irraa hir'ateet kaffaltiin isaa raawwataa jechuudha. Isin immoo itti fufee isa dhumaarratti ni hir'ataa. If lakkoofsicha amma walqixa kan jedhu hin jiru. Walqixa meeqaadha? Walqixa okay. Greater leezaniidha. Leezanii yookaan walqixa kuma 10 jennee erga kana jenneen booda dhaqnee lakkoofsa turnaa. Amma ifin nu barbaachisu times baay'isuu isa dhumaarra jira waan ta'eef baay'isuu 35 parsantii hir'isuu isa dhumaarra jira waan ta'eef 955 koomaa gooneet qoodduu kennineet qabxii tokko bichaan nu hafi waan ta'eef qabxii tokkichi qofa nu hafi waan ta'eef 955 shi kana qofa bichaa duwwaa tafe waan ta'eef kanaan boodatti ifin hin barbaachisu. Asumarratti kilikii kennineet ni baay'ifama parsantii 35 ni hir'ifama 1,500 finneerra. Amma kan nuti of eeggannoo gochuun nu barbaachisu, of eeggannoon kan barbaachisu cuftuuwwan banaman lakkoofne cuftuuwwan banaman sana kaa'uu danda'u qaba. Kanaaf asirraa kaa'uu dandeenya. 1 2 3 4 5 6 waan ta'eef 6 kanaaf 1 2 3 4 5 6 sirrii.
Jaa gaafa isheen dhumtu gaafa kennaa deemnu ilaaluu dandeessu. Gaafa kalarii gurraachi cuftuu irratti kalariin gurraachi dhufe isa dhumaa nutti mul'isa jechuudha gama biraatiin. Yoo naaf enter jenna. Yoo naafuu namichi 6,000 nyaatu tokko mindaa mootummaa kan inni kaffalu 935 jechuudha. Kan warra kaanis ilaaluu dandeenya. Kan warra kaanii kan nama tokko yoo jenne kan nama kaanii nu rakkisu waan ta'eef kaatidiraa gochuu dandeenya yookaaniif immoo asirratti dabala kilii gochuu dandeenya. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf 670 namni kun caalii kan jedhu kun 670 kan inni argatu. Kanaaf 600 yoo ta'e duwwaadha taaksiinsaa. 600 yoo ta'e duwwaadha. Asirratti 600 yoo ta'e duwwaadha. Garuu kan nama kanaa 607 waan ta'eef taaksiin inni kaffalu ji'aanii qarshii 7 jechuudha. Qarshii 7. Inni kan biraan soorama pension kan jedhu soorama alma sarbaadhaa arganna. Yoo kan mana mootummaa ta'e parsantii 7 yookaan immoo dhaabbata adda addaa NGO adda addaa kan ta'u ta'e parsantii 11. Kanaaf kan dhaabbata hojjetaa kan dhaabbata mootummaa kan waajjira mootummaatti waan ta'e kan hojjechaa jirruu fi akkasiif akka kan waajjira mootummaatti fudhannee walqixa jenneet mindaa basic salary yeroo baay'ee kan ta'u basic salary times baay'isuu parsantii 7 finneera. Enter jennaa kan warra kaanis kanumaan hojjetaa jechuudha. Kunaati. Kan warra kaanii kana ta'a jechuudha. Inni kan biraan kaffaltiiwwan biroo reductionii warra jedhamanii kaffaltiiwwan biroo ni jiru. Kaffaltiiwwan biroo kan ammoo ala kamiin ilaalla kan jedhuu fi inni kuni inshuraansiin jira, liqiin jira, deeggarsa jira. Inni kun maal irratti hundaa'a yoo jennee ilaalle nama hunda ilaallachuu dhiisuu danda'a. Inshuraansiin amma fakkeenyaaf namni hundi kaffaluu dhiisuu danda'a. Yoo namni hundi hin kaffalannee fudhannee parsantii 4 fakkeenyaaf inshuraansiidhaaf hojjettoonni waajjira kana hundi isaanii parsantii 4 yoo ni kaffalu ta'e yookaas parsantii 1 yoo ni kaffalu ta'e walqixa mindaa isaanii ji'aan argatanii ni baay'ata. Parsantii 1 ji'aan kaffalu jennee yoo kan fudhannu ta'e yoo namni hin qabaanne yoo jiraates hin galu jechuudha. Garuu nama hunda kaffala jennee yaadne waan ta'eef kan nama hundaa hojjanna. Amma kan nama hundaati kun fakkeenyaaf namni kun hin qabu yoo ta'e duwwaa kenninaa jechuudha kan namni kun inshuraansii ji'aan ni kaffalu hin qabu. Garuu warri kun inshuraansii isaan ji'aan kaffalamma jira. Fakkeenyaaf namni kunis hin jiru yoo kan ta'e jennee yaadne namni kunis inshuraansii hin qabu jechuudha. Kanaaf inshuraansii jalatti kan isaas duwwaa ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni lama inshuraansii jalatti duwwaadha. Duwwaanni kan mul'isu hin qabanii jechuudha hin kaffalaman. Kan biraa liqii. Namni tokko hojjetaan yeroo baay'ee mindaa isaarraa liqeeffata. Mindaa liqeeffate sanaa karaa faayinaansiitiin karaa sirna faayinaansii dhaabbata sanaatiin achuma mana faayinaansii yookaas mana bulchiinsa sanaa irratti akka irraa cituuf yoo kan walii galee ta'ee qarshii nammata irraa cita. Qarshii nammata yookaasiif lakkoofsumaan 700 jechuu danda'a yookaasiif immoo parsantii mindaa argatu sanarraa hammanni irraa citu jechuu danda'a. Fakkeenyaaf abdiin liqaa fudhateera yoo jenne liqaa isaa deebisuudhaaf parsantii 2 irraa citu qaba yoo jedhe parsantii 2 mindaa isaa baay'ina jechuudha. Parsantii abdiin 710 7,100 times parsantii 2 irraa citu jedhee walii galeera waan ta'eef parsantii 2. Kan warra kaanii garuu liqaan qaban yoo ta'e duwwaa barreessina. Fakkeenyaaf inni kun immoo 100 yoo ta'e lakkoofsa noormaalii 100 barreessuu dandeenya. Parsantii gochuun barbaachisu jechuudha. Kanaaf kun dirqama namoonni hundumtuu liqii kaffaluu liqii qabaachuu jechuu osoo hin taane kan warra qabanii qofa keenya jechuudha. Inni dhumaan deeggarsa chaaritii isa jedhamu sana deeggarsa hojii adda addaati, hojii misooma adda addaati namoota rakkataniif, namoota qaama miidhamaniif hojii adda addaatiin waajjiroota adda addaa keessatti deeggarsi gama hojjetaa mootummaatiin ni laatama.
kun immoo hojjettoota sanaa waajjira tokkootiif yookaan hojjettoota haala tokkootiif yookaan godina tokkootiif yookaan dhaabbata tokkootiif parsantii komanii ta'e wayii deeggaruu danda'u ji'aan yookaan waggaadhaan. Fakkeenyaaf boondiin kan Abbaayii hidhaa laga Abbaayiif kan bahaa ture parsantii ammana jedhee haalaan tokko yookaan godinni tokko yookaan waajjirri tokko yookaan yuunivarsiitiin tokko waliigalee kan ta'e yoo ta'e parsantii 2 nurraa citu yoo jedhee namoota hundumaaf parsantii 2 ni herreegama jechuudha mindaan isaanii beezik salarirraa. Kanaaf yoo parsantii 5 jedhan parsantii 5, yoo parsantii 2 jedhan parsantii 2, yoo parsantii 10 jedhan parsantii 10 deeggarsa. Isuma keessattis immoo namni mindaa ji'aan argatu irratti hundaa'ee namni hin kaffalle yoo kan hin jirre ta'e immoo innis hafuu danda'a jechuudha. Yoo hunduu hin kaffala ta'e hundumaa parsantii walqixa, kan kaffalu yoo ta'e parsantii walqixa. Yoo immoo parsantiin isaanii kan nama hundumaayyuu garaagar ta'e parsantii garaagalaa ittiin herreeguu danda'u qabna. Fakkeenyaaf parsantii walqixaati namoonni hundumtuu kan hin kaffala jedhanii yoo ta'e parsantii 5 kaffala jedhanii kan waliigala yoo ta'e parsantii 5 herreegnaaf jechuudha. Walqixa mindaa ji'aan argatanii baay'isuu parsantii 5 ni ta'a. Kanaaf kan nama hundumaa namoota hundumaa parsantii 5dha jechuudha deeggarsa kan jedhamu sanaaf. Inni kan biraan hidhama waliigalaa hirrifamuu qabu. Reduction kan jedhamu jechuudha. Galii isaan argatanirraa kana jechuun inni kun kan inni ilaallatu hidhama waliigalaati kun. Hidhama waliigalaa nama tokkorraa hir'atu. Gibira mootummaa dabalatee, peersoonii dabalatee, inshuraansii, liqii, deeggarsa dabalatee hammi walitti da'amanii deductionii galii namni tokko argaturraa wantoota hir'ifaman, baasiiwwan hir'ifaman jechuudha. Kan argachuudhaaf walitti daanazim walumaa galatti jechuudha. Taaksii mootummaaf galu, soorama nama hidha'uu, taaksii mootummaadhaaf galu hidha'uu, soorama nama sanaaf kuufamu hidha'uu, inshuraansii nama sanaaf namni sun kaffalu hidha'uu, liqii nama sanarraa jiru baasii hidha'uu, deeggarsa namni sun godhu waliigalatti kana kenna jechuudha. Kanaaf kan nama hundumaa kan nama tokko hojjennerra yoo ta'e kan nama hundaa tokko tokko jechuun hin barbaachisu waan ta'eef fakkeenyaaf namni kun toleeraa kan jedhamu kun baasiin inni isarraa citu mindaa isaarraa baasiin citu qarshii 1,715 jechuudha. Kan warra kaanii ilaaluu dandeenya. Kan nama kanaa fakkeenyaaf kan fayyeeraa itti gaafatama waajjirichaa jenneerra 4,271 saantima 20 turraa cita jechuudha. Kanaaf kun nama sanarraa mindaa namni tokko argaturraa baasiiwwan hidhaawwan yookaan kan isarraa hir'ifamu jechuudha. Mindaa namni tokko tootaalii argatu sanarraa gross salary sanarraa namni tokko 600,100 argata yoo ta'e 600,100 sana guutuu fudhate jechuu miti. Kun beekamaadha, namni hunduu beeka. Mindaa 600,100 argatu sanarraa hammi ta'e ni hir'ata. Gama taaksitiin ta'uu danda'a, gama sooramaatiin ta'uu danda'a, gama baasiiwwan adda addaatiin inshuraansii, liqii, deeggarsaatiin ta'uu danda'a. Hammi kun baasiiwwan kun yookaan fi hidhaawwan kun namicharraa hir'ifamaniiti qarshiin haftee nama kanaaf kennama jechuudha. Kanaaf net salary kan jedhutti nu keessa kaffaltii namni tokko kaffaltii madaalame kan namni tokko ji'aan argatu net payment itti nu keessa jechuudha. Kanarraa hir'isuu deduction maalluu kennaa net payment nuuf kenna jechuudha. Kanaaf asirratti equal jenneeti minda gross salary nama sana hir'isuu deductionidha. Kana salphaadhumatti net paymentiin namni tokko argatu kana fakkaata jechuudha.
Fakkeenyaaf namni kun 6,100 kan inni mindaansa normaalii mindaansa overtime isaa dabalatee ida'amni waliigalaa inni ji'atti peeroolee isaarra taa'u 6,100dha. Hanga sana keessaa harka namichaa kan ga'u garuu 4,385 jechuudha. Kan namoota hundumaa akkasuma. Fakkeenyaaf namni kun 7,000dha. 14,240 argata. Peeroolee isaarratti qabamu ammana qaba jedhamee yaadama. Garuu kan harka isaa ga'u 9,968 saantima 80 argata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti asirratti mallattoodha. Finneerra asirratti mallattoodha. Mallattoo namni sun fudhatu. Yeroo ammaa kana garuu sirna teekinooloojiidhaan waan deeggaramaa jiruu fi naannoo teekinooloojii yookaas naannoo baankiin dominaatti bal'annetti yoo ta'e irraa kan hafe yeroo ammaa kana namni peerooliidhaan namni mindaa fudhatu hin jiru. Garuu hojjetoonni adda addaa, hojjetoonni dhaabbata adda addaa, hojjetaan guyyaa, hojjetaan hojiiwwan xixiqqoo hojjetan, hojii humnaa hojjetan, fakkeenyaaf namni dhuunfaan tokko hojjechiisu qarshii isaa baankiidhaan galchuu baay'ee waan jalqabe fakkaatu waan ta'eef namoonni dhaabbata adda addaa, investoroonni adda addaa warra hojii dhuunfaa hojjetanii hojjetaa isaaniitiif hojjechiisanii hojjetaa isaaniitiif mindaa kaffalanii baankii geessanii baankiidhaan kaffalu jechuun sanarra hin geenye biyyi keenya. Warra akkasii dhaabbatoonni akkasii dhaabbata dhuunfaa, investoroonni warra hojii xixiqqoo qabanii nama qacaranii nama 10, nama 20, nama 2, nama 5 warra jalatti qacaranii akkasii fi hojii humnaa warra hojjetan warra hojjechiifasanii mindaa nama sanaaf kaffalanii baankii geessanii baankii sirna baankiitiin waan isaan kaffalaniif hin jiru. Wanta akkasii waan baay'ee jalqabina fakkaatu. Warra akkasii peeroolee akkasitti peeroolee haala kanaan hojjetaniiti kan isaan hojjetoota isaaniitiif kaffalan. Kanaaf mindaa hojjetaa tokko, mindaa hojjetoota waajjira tokko, dhaabbata tokko seeraan otoo dogoggora hin qabaatiin sirna isaa eegamee akka hojjetamuuf Exceeliin gahee guddaa waan qabuufani asirratti kan wanta kana qabadhe isiniif dhiyaadheef. Kanaaf asirraa wanta guddaa hubattan jedhee yaada waan ta'eef keessattuu warri hojjetaa mootummaas taatan warri immoo hojii mataa keessanii investeras taatanii ookasiif namootaaf jalatti qacartanii namoota hojjechiiftan mindaa namootaaf gaafa kaffaluuf jettan akkaataa ittiin kaffalamuu qabu haala salphaa ta'een hojjechuudhaaf kun isin gargaara. Inni kaan immoo warri mindaa irratti hojjettan faayinaansii keessattis haa ta'u faayinaansiin alatti wantoota herreegaa baasiidhaan hojjettanii mindaa hojjetuu gaafa hojjettanii keessattuu warri kompiitara irra hojjettanii baay'ee ni beektusi moor ni beektu waanuma xiqqoon irratti dabala jechuun malee ni beektan jechuu qomi. Kanaaf isin gargaara. Inni tokko immoo barattoonni warri kompiitara barattan yeroo baay'ee mindaan akkamitti akka hojjetamu ni dhufa qormaata COC jedhamu irratti ni dhufa waan ta'eef isinis isin gargaara waan ta'eef jedhee waan yaadeef wanta beekan namaaf qooduun immoo gaarii waan ta'eef waan xiqqoo isin gargaara jedhee waan yaadeef qopheessuudhaaf keessa koo bule. Kana waan ta'eef asirraa hojjetaan mindaan mootummaa hojjetaa mindaan nama tokkoo akkamitti akka hojjetamuu danda'u haala salphaadha haala daqiiqaa muraasa ta'e kana keessatti isin hubachiiseera. Asirratti wanti dagatamuu qabne asitti yoo maqaa nama tokkoo kan hin daballa yoo ta'e maqaa namichaa keenyaati mindaa isaa keenya sanaan booda hundi isaa nuuf hojjeta waan ta'eef kanaan booda hundi isaa nuuf hojjeta. Fakkeenyaaf nama 10ffaan qaba yoo ta'e dogoggoreen itoo ittiin guutinaaf yoo ta'e biiftuu jedheen guutaa maqaasii achirraa mindaa ishin argattu 9,000 10,900 yoo ta'e kaayiraa foormulaan asii waan jiruuf salphaadhumatti naaf fida jechuudha. Salphaadhumatti naaf fida mindaa isaa tokkicha guunnaanii kaan guutuun nan barbaachisu ofuma isaatiin naa hojjeta jechuudha Exceeliin kun.
akkuma isaatiin hojjeta. asitti haala salphaadhaan akkas goonee diraag gochuu dandeenya manooti lafa naannaqeera jechuudha. amma namichi kun biiftuuni mindaan ishiin argattu asitti overtime qabdu maal dhuftu asirratti wanti kan biraan jiru 9,900 dha. asirratti taxable income isumaadha. asirratti immoo gibira mootummaadhaaf kaffaltu kana pensioniin yookaan fi pensiyoonii yookaan sooramni ishii kana deeggarsiin gootu akkuma kan namoota kaan irratti hundaa'e parsantii 5 waan ta'eef kana kaffalti. baasiin ishii irraa jitus 3,623 dha. kanaaf mindaan 10,900 keessaa kan harka ishii ga'u 7,277 jechuudha. haala kanaan dabaluu dandeenya. kun maalidha? yoo kan dogoggorree maqaan nama tokkoon dura hafe kan jedhamu yoo ta'e ganaa hunda isaa hojjechuun nu barbaachisu. ganaa hunda isaa lafaa kaasnee hojjechuun nu barbaachisu. gara dhumaara shiitii isa dhumaara sarara isa dhumaarra deemnee maqaa nama sanaa adiitti gochuu dandeenya jechuudha. kanaaf Excelin baay'ee hojii keenya hariifachiisa. baay'ee qulqullina hojii keenyaa nuuf eega. baay'ee yeroo kaanis itti deddeemnee fayyadamuu waan dandeenyuuf itti fayyadamaa isin gargaara. ciao.